kuma afur kuma ja'a kuma saddeet kuma kudha maallaqa naaf kaffalee jira birrii meeqa maallaqa kiisii baastanillee kan na gargaaraa jirtan jirtu kun dhugaa hin haalamnedha. Kanaaf ji'a sadaffaa fan deema jechuudha erganii maallaqa fudhadhee jechuudha ji'a sadaffaatti. Namni waaqa isaa goomsuuf hafe gowwummaatti jallinaa mana isaa kaawwate baaddoo waasaati. Egaa maalii yaa waaqayyoo furmaanni kenna isaa dhabee nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni Saarontuu biyya jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa xinnaa fi guddaan beekaa wallaalan akkasumas hordoftoonni amantaa biraa immoo ashamaa harka fuune isiniin jedhee jira jechuudha. Guyyaa irraa kana immoo waan addaa tokko isiniif qabadee dhufee jira jechuudha. Innis immoo YouTube maallaqa naaf kaffalee jira birrii meeqa akka jettanis immoo asuma keessaa viidiyoo kana keessaa argattu jechuudha. Kanaaf iyyuu anas keessatti jechuudha namoota galateeffadhu namoota hedduu jalqaba irratti jechuudha ijoollee Oromoo sa'aatiidhaa kaastanii yeroo YouTube'n kee adabame kaastanii yeroo sana keessatti haamilina gorsuudhaan keessa obsi godhadhu jettanii akkuma chaanal lammaffaa akkam banullee yoonni sun badellee ta'anii na wajjin buutanii na wajjin dadhabaa kan turtan aarsaa kaffalaa pileelistiiwwan garaagaraa naaf taphachiisaa kan turtan hedduun isin galateeffadha. Jecha isin qabu wanta ittiin isiniin jiru tokkollee hin qabu jechuudha. Baay'ee isin galateeffadha, baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Ammallee waaqayyo baraa fi jireenya keessan lafa jirtanitti isin haa eebbisu. Yoo ani umuriidhaan lafarra jiraadhe gatii keessan nama deebisu waaqayyo sun na taasisu. Jecha kanarraa kanaaf waan isinii godhu tokkollee hin qabu. Dhugaan isiniin jedha baay'een natti dadhabdantu jira. Keessattuu ijoolleen Oromoo baay'een isin jaalladha. Ijoolleen egaa hedduudha, hedduu keessan tarreessee fixuu hin danda'u. Yaadallee na qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf lafa jirtanitti waaqayyo baraa fi jireenya keessan haa eebbisu. Warri dubaraas ta'e warri dhiiraa jechuudha. Baay'een isin galateeffadha. Baay'een isin jaalladha ijoollee Oromoo jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana keessatti jechuudha aarsaa isin nafaana kaffalaa jirtan aarsaa tilmaamamee ani ofirra baasee fixuu hin dandeenyedha jechuudha. Haala ani amma keessa jiru kana keessatti namoonni na gargaaraa jirtan kallattii hedduudhaan jirtu jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Maallaqa kiisii baastanillee kan na gargaaraa jirtan jirtu. Kun dhugaa hin haalamnedha jechuudha. Biyya biraa teessanii maallaqa kiisii baastanii kan na gargaaraa jirtan YouTube kanarratti ni jirtu waan ta'eef guddaa galatooman isin jedha baay'een warroota maqaa keessanii kaasanillee jechuudha. Kanaafiyyuu guddaa galatooman isiniin jedha eebbifaman isiniin jedha. Ana asirratti dhaamsa ani qabu YouTuberoota haaraatii fi abdii hin kutatina dugda duuba hin jedhina wanti biraan gaafne tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo nuti wal tumsine yoo nuti wal wajjin kaan yoo nuti harka wal qabannee baanee wanti dugda duuba nu deebisu tokkollee hin jiru jechuudha. Monii ta'ee booddee immoo maalan hojjedha YouTube irratti warra jettanii fi dhaamsa tokko isiniif qaba. Dhaamsichis immoo akkas jechuudha. Ogummaa qabdu yoo ta'e ogummaa qabdan sana ba'aatii viidiyoodhaan hojjedha. Irra caalaa awudoo fi cillimaan hin taa'ina. Kun dhaamsa kiyya jechuudha. Namni waan si godhu tokko hin qabu. Nama si sodaatee fuula kiyya maaltu jira ani maalidhaa maalan fakkaadha jechuudha isaatii ogummaa qabdan sana gadi ba'a uummata biraan ga'a. Viidiyoon hojjedha isinuma fayyada waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo yoo hojjettani viidiyoon keessan illee isiniif ilaalama namni illee isin ilaalee jechuudha miti isin rawaa barata jechuudha. Cillima yoo ta'e viidiyoon keessan badaa hangas maran deemu namni illee ilaaluun dansisan jiru. Meekoota sitti hima viidiyoo moo awudoorra yeroo baay'ee deddeebitanii ilaaluu jaallattu. Namni maal ilaalu? Awudoon ilaalu keessa kaatee erfoo gurra godhata jechuudha. Garuu yoo viidiyoo ta'e namni isin ilaala jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoodhaan hojjedha. Ogummaa qabdan. Ogummaan qabdan yoo ta'e viidiyoowwan reakshiiniiwwan garaagaraa, diraamaawwan garaagaraa, walaloowwan garaagaraa, walaloo yookiis immoo infoormeeshinii guyyaadha guyyaatti biyya keessa jiru, biyya alaas jiru waan argitan tokko ba'aa hojjedha. Viidiyoo daqiiqaa 5, 6, 10 hojjechuun salphaadha. Waan hedduu nama gaafatu. Gana maal hojjedha maalan godha jechuu miti. Waanuma tokko jechuudha. Reakshiina viidiyoo daqiiqaa 2 yoo buufatte jechuudha viidiyoo sanarratti yaada mataa kee ibsachuu dandeessa. Wanti si dhorku hin jiru. Viidiyoo dhamti kan hojjechuu barbaadde. Kanallee hojjedha waan fudhatama qabu. Akka kanattillee hojjechuu ni dandeessu malee monii taatee maal hojjedhatanii marmarattanii erga monitaayizii taasisanii booddanii sassaabbadanii manatti hin galii. YouTube kan banattan irratti hojjechuu miti irratti ba'aa hojjedha. Kana dhaamsi ani isiniif qabu. Akkasumas immoo walillee jabeessaa walillee gargaaraa dugda duuba hin jedhiinaa jechuudha. Akkanatti miti maallaqni akkasumatti isiniin kaffalamu. Kanaafiyyuu kanan isiniin jedha dhaamsi kiyya wanti hin danda'amne immoo tokkoyyuu hin jiru. Namni ogummaa isaatiin yaada isaatiin viidiyoo keessattuu viidiyoowwan editiiwwan garaagaraa namoonni barsiisan baay'een jiru. YouTuberoonni hedduun gurguddoonni jiru. Warroonni lafaa ol dhufaa hedduutu akka ajaa'ibaatti barsiisan jiru waan ta'eef isaan jala deemaatti baradhaa viidiyoowwan edit gochuu bara hojjedhaa koopiraatiiwwan garaagaraa immoo eeggadhaan isiniin jedha.
kana dha warroonni ganaa dugda duuba sa'aatii guutuu hirtan illee jechuudha abshiraa hin dhuftu gaafas dhuftan illee ni argitu jechuudha kanaaf maallaqaan YouTube irraa fudhadhe meeqaa yoo ta'an immoo koomintii irratti naa barreessitu ani immoo nama argate sanaaf shillimaata nan qaba jechuudha lakkoomsa ani maqaa isinii waamu keessaa filattu jechuudha garuu koomintii irratti namni al takka bichaa barreessaanis ana barreessuu hin danda'u daangesseera jechuudha nama argate sanaaf badhaasan qaba biyya kamuu jiraatu jechuudha badhaasan nan qabaaf jechuudha kanaaf ani maal jechuu barbaadee asirratti jechuudha badhaasa sana immoo dhugaadha badhaasa isiniif qaba jechuudha nam badhaasa nama argate jechuudha maqaan isiniif waamu 4,000 5,000 6,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 isaan kana keessaa lakkoomsa nama isinii waame keessaa tokko barreessitu kana jettanii jechuudha koomintiirratti barreessitu nama argateefan shillimaata kenna jechuudha YouTube irraa meeqa kan argadhe jechuudha kanaaf yoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waaqayyo kan keessa kiyya argu hedduu gammade jechuudha maallaqa YouTube irraa argadhe kanatti hedduu gammade maaliif itti dafqee kee yeroo nyaadhutti namni waan dafqe tokko yoo argate baay'ee gammade waan ta'eef jechuudha kanaaf ji'a sadaffaafan deema jechuudha erganii maallaqa fudhadhe jechuudha ji'a sadaffaatti seenaa jira jechuudha sababni viidiyoo isin hojjenne tokko haala mijataa keessa hin jiru jechuudha lammata immoo dabalee faaziliin waan baankii dhaqee fuudhuu hin dandeenyeef deddeebi'aa ture sababa sanaadha jechuudha kana viidiyoo hojjedhe isin biraan hin ga'ini kanaaf iyyuu ani ji'a sadaffaaf deemaa jira jechuudha erga maallaqa naaf kaffale YouTube'ini hedduu immoo gammadee jira isinillee akkanaaf gammaddan abdii guutuun qaba jechuudha kanaaf iyyuu lakkoomsaan isii waame 5,000 4,000 6,000 8,000 10,000 kana keessa nama argateef shillimaata na biraa qabaa jechuudha waan inni barbaade jechuudha እና kana isiniin jechuu barbaada guddaa galatoomaa ijoollee Oromoo koo lafa jirtanitti nagaa fayyaa waaqayyo isiniif kennu naaf jiraadha yaanni ani qabu kana fakkaata jabaadha wal jabeessa wal tumsina hinaaffaan gad wal deebisuun wal xiqqeessuun haafu waan beeknu wal barsiisaa isan beekne irraa immoo barachaa akka deemnu akka wal jabeessinu viidiyoo walii akka daawwannu gaafa hundumaayyuu aadaa keenyaa fi bartee keenya nuufaa ta'u walaa guddisu keessaaf alas taane jechuudha kana isiniin jechuu jaalladha warroonni xiqqoo guddisaa warroonni monetaayiz taatan akkasumas immoo subscribe gootan warroota hin guunne illee ana dabalatee gargaaruu qabna ol ka'uu qabu isaaniillee jechuudha ogummaa qabatan immoo ogummaa barbaadan immoo kan nyaata mana keessa maan taane oduu maan taane fidadhaati hojjedhaa isiniin jechuu barbaada guddaa galatoomaan isin jedha nagaatiin naaf tura amanaan nakabdaaga utaalee yeroon bitee ka'u otoo sinaan taanee abbaa koo furuu nan danda'u seetu naaf diddiibee miidhamaaf dheedaa marrummaan koo kanaaf rophee boo'ee